Miseensota poolisii komaandoo baga nagaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhuftanii jecha amma gara gaaffilee keenyaatti waliin seenna. Mee lamaan keessan abbaa tokko irraan jalqaba eenyu jedhamta? Eessarraa gara waraana bilisummaa Oromootti makamte? Maqaan kiyya Abiraam Bayyanaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gindabarat aanaa Kaachisiirra. Siddiiqaa Muluun jedhama. Shawaa Lixaa aanaa Abunaarra magaalaa Abunaarra kan waraana bilisummaa Oromootti makame. Dura maaf waraana sirna PP kan ta'uu filatte, amma hoo maaf keessaa gante? Duraan dursa waraana PP kana akkamitti filadhe? Waraanni PP waraana adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irra miidhaa gahaa jira waan ta'eef uummata Oromoodhaaf falmattanii uummata Oromoodhaa cinaa dhaabbattu jedhaniitu sossobbaadhaan nu geessanii achi ture. Waa'ee gaarummaa fi hammeenya waraana bilisummaa Oromoo akkamitti hubannaa qabda? Kan isaanii duddaaf garaadha. Ammallee ergaa dhumnee sirriitti hubachaa jirra. Garaagarummaa guddaatu nu gidduu jira isaanii. Waraanni PP kunii fi waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo kunii waraanni PP mirga biratti hin qabnu jechuudha. Dirqama qofa. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo kabaja inni uummata Oromoof qabu kabaja inni simannaa inni nuuf godhee waaqaa fi lafadha jechuudha. Hayyee gaafa WBO'tti makamte simannaa akkamii argattan? Simannaa guddaatu jira. Uummanni illee nutti yaa'e nu teessee nu kabaje nu qalee nu nyaachise kanaan nu simatee jira. Uummanni Oromoo simannaa guddaa nu godhe akkuma waraana PP keessaa baanee waraana bilisummaa Oromoo kana keessa seenanii uummanni nyaata qalee dhugaatii waan agarreen beeknee agarre jecha. Haalli ati dhagaa turtee fi kan waraana bilisummaa Oromoo biratti argite garaagarummaa ni qaba? Qabee. Hayyee fakkeenyaaf duraan waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qalee saamee jireenya isaatti fayyadama kan jedhu dhageenya. Garuu gaafa dhufne edda nageenyu akkasumatti. Waraanni bilisummaa Oromoo duraan dursa uummata Oromoo jala horii qalee saamee uummata Oromoo irratti cunqursaa geessaa jira jedhanii haasaa hin jirre waan nutti kaasanii haasa'anii gowwoomsaa cimaan nutti mataa keenya sammuu xaxanii waan hin taane nutti haasaa turanii erga dhufnee as geenyee agarree immoo waraanni bilisummaa uummata Oromoo waa tokko uummata cinaa dhaabbatee uummataaf du'ee uummataaf falmatee uummata gargaaraa jira malee waraanni bilisummaa Oromoo saamaa hin jiru. Hayyee dhuma irratti waa'ila keessanii kan of walwaanus haa ta'u beekaa dantaa dhuunfaatiif jedhanii saba isaanii miidhaa jiran ergaa yoo qabaatte akkasumas badii seenaa dalagaa turtaniif yoo uummata Oromoo waan jettan qabaattanii dhaamadhu. Hanga ammaatti illee uummata Oromootti waraana adda bilisummaa Oromootti walitti baanee walitti nu kaasin jira. Hanga ammaatti waraana bilisummaa uummata Oromoo yookiin uummata Oromootti dhukaasa hanga ammaatti dhukaasee hin beeku. Ani jaallan obbolaan waa achi keessa jiran waan dhaamuu barbaadu mootummaa bilisiqinnaa kana duula uummata Oromoo irratti uummata Oromoo ajandaa uummata Oromoo yookiin waraana bilisiqinnaa kana ajandaa uummata Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo nan balleessa jedhanii ajandaa godhatee ka'e kana hordofuu dhiisanii qabsoo kana waraana bilisummaa Oromootti dhufanii dabalamanii qabsoo kana addaan itoo hin kutin waraana bilisummaa Oromoo duukaa akka galmaan gahaan dhaamsa dhaamuu qaba. Atillee isa dhumaa carraasii kenna hiriyoota kee achi keessatti hafaniif yoo jiraate obboloota kee ijoollee Oromoo ta'an hiriyoota kee dhaamsa isa dhumaa yoo qabaatte mee dhaamiifi. Anammallee hanga naa danda'amutti silkiidhaanis ta'u maaliifis ta'u akka isaan dhufanii dabalamanii godhaa isaan jira. Waraanni mootummaa kuni waan waraana adda bilisummaa Oromoo lafarraa balleessu fakkaate lafaa fi qilleensarraani fixaa jira. Uummata Oromoo duguuggaa sanyii itti gochaa jira. Kanaaf jechani hiriyoota koof kan hin dhaamu gara waraana adda bilisummaa Oromootti dhuftanii makamtanii akka dhuftanii xumuratti goonuun isiniin jedha. Waraanni bilisiqinnaa kun waraana adda bilisummaa uummata Oromoo balleessu fakkaatee uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii qilleensarraan lafarraan waraana bakkeerraa qabee leenjisee uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa waan geessaa jiruuf obbolaan keenya kan waraana bilisiqinnaa kana keessa hafanii jiranii gara uummata waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti dhufanii garbummaa kana ofirraa kaasnee mootummaa bilisiqinnaa kana ofirraa buusnee uummata Oromoo kana kabachiisnee jiraachisuu fi gara uummata Oromootti yookiin adda bilisummaa Oromootti dhufanii
qabsoo kana akka galmaan gaan garbummaa kana xumuratti goona jechuun barbaada. Dhaamsa kana dhaamuuf hin barbaada jechuudha. Galatooma. Ayyee galatooma.